Weerarri dhibee busaa lixa Oromiyaatti lubbuu namootaa galaafachuu itti fufeera. Jiraattonnii fi ogeeyyonni fayyaa xiyyeeffannoo guddaa laatamuu akka qabu gaafatan. Godinaalee lixa Oromiyaa keessatti godina Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti weerarri dhibee busaa baatilee 3 dura mudate daran hammaatee lubbuu lammiilee hedduu galaafachaa jira. Keessattuu daa'imman dabalatee maatii tokko keessaa nama hedduu du'aa jira. Godina Wallagga lixaatti hanga onkoloolessa 12 bara 2013 qorannoo dhukkuba busaa godinicha keessatti taasifameen waliigala namoota ho'ina qaamaa agarsiisan qorataman 222,268 keessaa kan dhukkubni busaa keessatti argame 128,150 yookiin persentii 57.65 yoo ta'u, isaan keessaa lubbuun namoota 45 olii darbeera. Hoogganaan hospitaala Beekii obbo Geetinnat Baay'isaa dhimma kana ilaalchisee akka himanitti hospitaala Beekii yeroo tokkotti dhukkubsattoota gara 50 ta'an qofa keessummeessuu kan danda'u ta'us sababa baay'ina dhukkubsattoota dhibee busaan kutaa nyaataa gara kutaa ciisichaatti jijjiirame dhukkubsattoota gara 80 ta'an keessummeessaa jira. Soomaaliyaan yaada muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad dhimma fayyadama galaana diimaa ilaalchisee kaasan kufa taasiste. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad tibbana dhimma itti fayyadama galaana diimaa irratti ejjennoo mootummaa isaanii ifatti ibsuun isaanii hordofee biyyoonni argama karra galaana diimaa Itoophiyaan walqabatee akka filannutti eeraman keessaa tokko kan taate Soomaaliyaan yaadicha kufa taasiste. Miidiyaan idil addunyaa Biluumberg akka gabaasetti Soomaaliyaan itti fayyadama galaana diimaa ilaalchisee yaada ministeera muummee Abiyyi Ahimad irraa dhiyaate kufa taasisteerti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahimad dhimma kana irratti haasawaa tibbana taasisaniin Itoophiyaaf dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuu fi baduuti jechuun isaanii ni yaadatama. Galaana diimaa fi lagni Abbayyaa Itoophiyaaf dhimmoota murteessoodha. Wantoota ijoo guddina yookiin badiinsa Itoophiyaa murteessanidha. Muummichi ministeera Abiyyi Itoophiyaan karra galaanaa dhabuu ishiin wal dhabdee gara fuulduratti uumamuu malu eeruun Gaanfa Afrikaa irratti tasgabbii mirkaneessuuf dhimmi kun furamuu akka qabu dubbatanii turan. Muummichi ministeera Abiyyi haasaa isaanii keessatti biyyoota ollaa kan akka Eritiriyaa, Jibuutii fi Soomaaliyaan filannoowwan argama karra galaana Itoophiyaa akka ta'an eeranii turan. Yaada muummicha ministeera Abiyyi irraa kenname hordofee mootummaan Eritiriyaa ibsa gabaabaa baaseen dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu akka hin mari'anne beeksisuun isaas ni yaadatama. Mootummaan Eritiriyaa akkuma yeroo hundatti dhimmoota akkanaa irratti mariif akka hin teenye taa'uu mirkaneessuu barbaada jedhe ibsichi. Kana malees qaamoleen wanti kun dhimma galaana diimaa nu ilaallata jedhan dhimmicha akka hin tuqnes akeekkachiiseera. Ibsa mootummaa Eertiraa hordofee mootummaan Soomaaliyaa gama isaatiin Soomaaliyaan qabeenya tarsiimoo ishee akka to'attu ibsuu yaada Itoophiyaan dhiyeessite akka hin fudhanne beeksiseera. Kunis biyyoota filannoo argama karra galaana Itoophiyaa ta'uu eeraman 3 keessaa biyya yaadicha kufa taasise lammaffaa ishee taasise. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad haasaa isaanii keessatti Itoophiyaan buufata doonii yookiin karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaa ishee hidha haaromsaa yookiin daandii qilleensa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himu. Hamaas US fi warri lixaa waraana namoota nagaa irratti banameef gaafatamuudha jedhe. Qondaalli Hamaas Osmaan Hamdan Libaanos irraa ibsa miidiyaaleef kennaniin US fi biyyoota lixaa Israa'el deeggaran hundi namoota nagaa Gaazaa irratti waraana gaggeeffamaa jiruuf gaafatamummaa guutuu irra jira jedhan. Baqattoonni lola Suudaan dheessuun gara Itoophiyaa galan 85,400 ol ta'uu UN beeksise. Namoonni waraana Suudaan dheessuun gara Itoophiyaa galan 85,400 ol caalu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimma baqattoota idil addunyaa IOM beeksise. Hamma onkoloolessa 15 bara 2023 kola galtoonni 85,496 ol ta'an lola Suudaan dheessuun karaa Matammaa fi Kurkumii gara Itoophiyaa galuu IOM ibsa wixata darbe baaseen addeesseera. Namoota daangaa qaxxaamuruun gara Itoophiyaa galan keessaa 38,560 dhalattoota Itoophiyaa, 31,115 dhalattoota Suudaanii fi kanneen hafan 15,821 immoo dhalattoota biyyoota biroo ta'uu IOM ibseera. Akka odeeffannoo IOM baasee mul'isutti namoonni gara 35,440 ta'an shamarran yoo ta'an 50,000 fi 56 immoo dhiirota. Waraanni cimaan magaalaa guddaa Suudaan Kaartuumitti eebila 15 eegaluun gara iddoolee biyyattii birootti babal'achuun kun